jijjiiramee jira. Waadaa galle sanaam gochaan mul'isaa jirra jechuun haleellaa marsaa 16 kan duulaa waadaa dhugaa afur jedhamuun ifa godhanii jiru. Lola salphaa miti kun rooba Misaelii kan qalbii diinaa butudha. Galgala kanaam wanti addunyaan argiteem waraanaam isa kanaan dura isa guyyaa 12 ture sana wajjin yeroo wal bira qabamu akka tapha ijoolleetiin kan nama jechisiisudha. Jeneraal Ali Muhammad Nayiniin dubbiimaan eegdota warraaqsaa iccitii sodaachisaa tokkoom saaxilanii jiru. Fattaatuun bineensi saffisaa sun samii teellaa irratti seenaa haaraa barreessee jira. Misaelli kun gamoowwan waraanaa Isreal qofa osoo hin taane mileefiim abdii sirna ittisaa qilleensaa lixaa mootummaatti caccabsee jira. Bal'ina isaa qabannee jirra. Yeroo imbaasiin Ameerikaa Riyaad keessa jiru aaraa fi ibiddaan uwwifamu addunyaan kun haleellaa idilee miti jechuun yaaddee turti. Garuu gaazexaan Waashingtan iccitii kan Peentaagoon rifachiisu tokko saaxilanii jiru. Dirooniiwwan Iraan imbaasii sana keessaa gamoowwan hedduu bira darbanii kutaa iccitii tokko qofaam qiyyaafatanii rukutan. Kutaan sun waajjira idilee miti inni wiirtuun CIA ijaa fi gurra Ameerikaa kan ba'a giddu galeessaati. Humnoonni Qudsiim kan eegdota warraaqsaa iddoo dhokotaatti irraa sagalee akka bakakkaatti addunyaa raasuu dhageessisanii jiru. Bal'ina isaanii dhageessu. Ejensiin oduu Anaadoluu biyya loltoota Ameerikaa dhibbaan lakkaa'aman irraa dhiyaatee saaxilee jira. Ajajoonni waraanaa kutaa leenjii keessatti loltoota walitti qabuun macaafaa warra kiristaanaa mul'ata Yohaannis banuun kunoom wanti Iraan keessatti ta'aa jiru mallattoo dhumaa biyya lafaatiin Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuuf waraanni kun ta'uu qaba jechuun ajaja kennuun iccitii lola Ameerikaa kan ilaalcha amantaatiin dabalame kanam yoo xumuraatti nu faana turtan ni dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin Yooyaam ashamaar kafuuneem kabajamtootaam dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdhaam kanneen chaanalaa YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaam. Xumuraa qophii keenyaatiin turtii gaarii. Yeroo aduun ba'a giddu galeessaa dhiiteem dukkanni waarii magaalotaam uffisuu eegaluun samiin Israa'el garuu dukkana uffachuu hin dandeenyeem. Sababiin isaa bokkaan ibiddaam Teeraan irraa roobuun waan itti fufeefim. Galgalaam guyyaa afuraffaa waraana guddichaa kanaam iddoonni warraaqsaa Islaamaa labsii haaraam kan onnee Tel Aviivii fi Waashingtaniin kirkirsuun dabarsanii jiru. Amma taphni jijjiiramee jira. Waadaa galle sanaam gochaan mul'isaa jirra jechuun haleellaa marsaa 16 kan duula waadaa dhugaa afur jedhamuun ifa godhan. Kun lola salphaa miti kun rooba Misaelii kan qalbii diinaa butudha. Galgala kanaam wanti addunyaan argiteem waraanaam isa kanaan duraam isa guyyaa 12 ture sana wajjin yeroo wal bira qabamu akka tapha ijoolleetiin kan nama jechisiisudha. Jeneraal Ali Muhammad Nayiniin dubbiimaan eegdota warraaqsaa iccitii sodaachisaa tokko saaxilanii jiru. Misaa'eloonni nuti har'a fayyadamne kanneen kaleessaa miti. Isaan kun sammuu qabu. Isaan kun ija diinaa jalaa miliquu qofa osoo hin taane diina gowwomsanii onnee isaa rukutu. Akka jeneraalichi jedhanitti rukutaan galgala kanaa tilmaama diinaa hundaa kan diigee fi sirna ittisaa isaanii kan qollaan bisedha. Garuu wanti hunda caalaa jeneraalota warra dhiyaa fi Israa'eliin naasisee baay'ina Misaelii qofa miti bineensa saffisaa haaraa kan Teeraan galgala kanaa ifa baasedha. Gaazexaan waraanaa Ameerikaan beekamtu Military Watch Magazine gabaasa Hatatamaa baasan Iraan har'aa seenaa jijjiirteetti. Misaelii hypersonic kan fattaatu jedhamuun irree waraanaatti galchiteetti jetti. Meem waa'ee fattaatu kanaam gadi fageenyaan haa ilaallu. Maaliif yeroo addunyaan maqaa isaa dhageessu rifatti? Misaelii kun meeshaa waraanaa qofa miti inni injifannoo saayinsiiti. Saffisni isaa qofti amanuuf namatti ulfaata. Sa'aatii tokkotti kiiloomeetira 18,500 fiiga. Kana jechuun saffisa sagalee dachaa 13 hanga 15tti barrisa. Kana afaan salphaan yoo keenyu Misaelii kun lixa Iraan irraa ka'ee Tel Aviv rukutuuf daqiiqaa 5 gadi qofaam itti fudhata. Yeroo gabaabaa kana keessatti raadarriin Iron Dome yookaan David Sling diina isaa adda baafatee herregee deebii kennuuf humni isaa hin danda'u. Osoo saayireeniin iyyee hin xumuriin fattaatu kan yaadeem daara godhee darbee jira. Iccitiin fattaatu saffisaa qofa irratti hin dhaabbatu. Inni teknooloojiin Glide Device jedhamu qaba. Misaa'eloonni biroom yeroo darbataman karaa beekamaa tokko qabatu. Diinni karaa sanaan herregee kuffisuu danda'a. Fattaatu garuu akkas miti.
inni qilleensa keessatti shubbisaa deemam kallattii isaa sekoondiin jijjiiruu danda'am. Kanaaf sirni ittisa Ameerikaa fi Israa'el eessaan dhufaam eessa rukutaa jedhaniim osoo bitaa galaniim ho'iinsa guddaa dhaga'um. Misaelli kun ulfaatina mataa du'aam kiiloogiraamaam 200 ol kan baatu yoo ta'u dheerinni isaa meetira 12dha. Mootora sadarkaa lamaa fayyadamam. Sadarkaan jalqabaa bobaa jabaatiin saffisa kennaafi sadarkaan lammaffaa immoo mataa isaa isa gilaayidii godhu sanaam qilleensa keessatti bitaa fi mirgatti oofam. Military Watch Magazine gabaasa ishee xumuraa irratti Misaelli kun tapha waraanaa guutummaatti xaxee karoora ittisaa warra dhiyaa fashaleesseera. Isa kana kuffisuun waan hin danda'amnedha jedhee jira. Haleellaan galgala kanaam Iraan humna qabdu qusachaa akka turte mirkaneessa. Guyyoota jalqabaa 3 misaayilotaan idilee fayyadamtee guyyaa afuraffaa irratti garuu kaardii injifannoo ishee baasee jirti. Jeneraal Naayiniin of jajaa fi onnee guutuun diinni waan argeen na'uun isaa hin oolu garuu kun jalqabaam humni keenya inni dhokataan ammallee mana kuusaa jira jechuun akeekkachiisee jira. Walumaa galatti galgalli kun galgala seena qabeessa. Tiraamp Netanyahuun Iraan dadhabdeetti jedhanii yoo yaadan Teheraan garuu teekinooloojii Ameerikaa fi Raashiyaa wajjin walgituun tarii ammoo caaluun qabattee baatee jirti. Fattaatuun bineensi saffisaa sun samii Teelaaviv irratti seenaa haaraa barreessee jira. Misaelli kun gamoowwan waraanaa Israa'el qofa osoo hin taane ammalee fi abdii sirna ittisaa qilleensaa lixaa guutummaatti caccabsee jira. Amma gaaffiin jiru tokko qofaam. Diinni bineensaa ijaan hin argamne qilleensa irratti hin qabamne kanaam akkamiin ofirraa qolatam. Deebiin isaa akka aara dho'insaa galgala kanaam dukkana keessa jira. Yeroo imbaasiin Ameerikaa Riyaad keessa jiru aaraa fi abiddaan uwwifamuun addunyaan kun haleellaa idileetii jettee yaaddeetti ta'a. Garuu gaazexaan Washington Post iccitii Pentaagoonii rifachiisu tokko saaxilanii jiru. Drooniiwwan Iraan imbaasii sana keessaa gamoowwan hedduu bira darbanii kutaa iccitii tokko qofaam xiyyeeffatanii rukutan. Kutaan sun waajjira idilee miti inni wiirtuun CIA ijaa fi gurra Ameerikaa kan giddu galeessaati. Maddeen iccitii lamaan akka mirkaneessanitti drooniiwwan Iraan lamaan sirna ittisaa Saawudii fi Ameerikaa jala miliquun gubbaa gamichaatti dhufanii dhu'an. Dho'iinsa kanaan baaxiin gamoo CIA jigee jira. Keessi isaa aaraan guutamee jira. Hojjettoonni basaasaa Ameerikaa kanneen nuti hin argamnu jedhanii yaadan of baraaruuf minjaala jala galuuf dirqamanii jiru. Ameerikaan namni hin duune jettus gamoon kun caasaa isaa gadi lakkisee jira jedhama. Kunis hojii basaasaa Ameerikaa kan Saawud Arabiyaa keessa jiru dhamshessee jira. Iraan buufata waraanaa dhiistee maaliif basaasota kana rukutte? Deebiin isaa seenaa fi tarsiimoo keessa jira. Teheraan biratti CIA'n diinaa foonii fi dhiigaati. Bara 1953 mootummaa Musaddiq kuffisuu irraa kaasee amma ajjeesamuu Qaasim Suleemaanii fi Ayatollah Khameneitiin harka CIA'tuun keessa jira jedhanii tamanu. Kanaaf haleellaan kun Iraaniif hiika mallattoo guddaa qaba. Isaan mata duree basaasaa keessan mana keessan keessatti rukkunneerra jechuun Ameerikaa salphisuu barbaadan. Wanti hunda caalaam sodaachisaan ammoo haleellaa boodaam ergaa eegdonni warraaqsaa karaa teelegiraamaa dabarsanidha. Dho'iinsi Riyaad kun jalqabaam nuti wiirtuuwwan siyaasaa fi basaasaa Ameerikaa naannicha jiran hundaam ni barbadeessina jedhan. Intaltoonni basaasaa akka jedhanitti haleellaan kun hojii CIA guutummaatti dhaabuu baatus dhiphina sammuu guddaa uumee jira. Basaasonni Ameerikaa Riyaad keessa jiran Teheraan bakka nuti rafnullee beekti jechuun akka sodaatan taasisee jira. Walumaa galatti Iraan diina ishee diina seenaa kan ta'e CIA mana kee keessatti sirukunneerra jechuun lallabdee jirti. Drooniiwwan sun baaxii gamoo sanaa yeroo diigan kabajaa intelligensii Ameerikaas waliin diiganii jiru. Taphni kun tapha qawwee qofa miti, tapha ijaa fi gurraati. Iraan har'aa ija diinaa jaamsitee dukkana keessatti waraana ishee itti fuftee jirti. Yeroo qilleensi waraanaa abbaa giddu galeessaa hursaa jiruu fi dhiigni wareegamtootaa lafa Iraan jiisee jirutti qaamni waraanaa inni hunda caalaa sodaachisaa fi citiitee humnoonni Qudsii kan eegdota warraaqsaa iddoo dhokotaa irraa sagalee akka bakakkaatti addunyaa raasuun dhageessisanii jiru. Ibsi isaanii dheeraa miti garuu ergaan isaa lafa kirkirsaa. Yaa diina keenyaa guyyaan gammachuu keessanii har'a dhumatee jira. Kana booda guyyaa gaddaa fi boo'ichaa keessanii eegalee jira. Humnoonni kun warra daangaa biyyaa ce'anii diina adamsuun beekaman gadda wareegamaa Ayatollah Ali Khamenei gara bobaatti jijjiirrachuun kakuu sanyii dhiigaa kakatan.
yaa imaama keenyaam yaa hoogganaa keenyaam waadaa siif gallee nyaannu dhiigni kee dhiiga kunaniin bakka bu'aa jechuun waraanni kun waraana siyaasaa qofa osoo hin taane waraana amantii fi waadaa ta'uusaa mirkaneessanii jiru. Wanti hunda caalaa Ameerikaa fi Israa'el rifachiisee akeekkachiisa iddoo nagaa ilaalchisee kennameedha. Humnoonni Qudsii diinni sarara diimaa hunda kutee jira. Seera namoomaa fi idila addunyaa salphiseera. Kanaaf nutis seera hin qabnu biyya lafaa kanarratti bakki isin jalaa itti baqattan hin jiru. Mana keessan siree keessan irrallee yoo ciisan nagaa hin argattan jechuun labsan. Kun ergaa basaasaa fi waraanaan wal makuudha. Nuti isin bira jirra isin garuu nu hin argitan jechuudha. Ibsichitti ufuun wareegama kaameniin akka akufaatitti osoo hin taane akka ka'umsaatti ibsee jira. Isin hoogganaa keenya ajjeessan garuu beekam biyyi Islaamaa Iraanii fi addii mormii yookaan Resistance Front akkuma muka jabaa kan hundeen isaa lafa qabateem dameen isaa samii tuquutiin bubbeen boombii keessanii damee kuteetaa garuu hundee isaa irraasneem jechuun diinaaf akeekkachiisa jabaa dabarsanii jiru. Ameerikaa fi Israa'el of tuultotaa addunyaa jedhamanii kan waamaman kun amma balbalaa ibiddaa ofitti bananii jiru. Humnoonni Qudsii hamma diinaa jilbeenfachiisnutti amma dhiigaa wareegamtootaa yookaan shuhadaawotaa deebisnutti ija keenyaam hin libsannu jechuun waraana kana xumuraan ga'uuf murteessuu isaanii ifa godhanii jiru. Trump Washington taa'ee gammaduu danda'a. Garuu humnoonni Qudsii gammachuun sun gabaabaadha. Ho'ichi dhufu garuu bara baraaf ta'a jechuun addunyaa sodaadhumaan eegsisaa jiru. Yeroo addunyaan waraana Iraanii fi Ameerikaa akka waraana siyaasaa kan boba'aa fi aangoo irratti hundaa'etti ilaaltutti ajajoonni waraana Ameerikaa garuu loltoota isaaniitiif ergaa sammuu namaa doochuu dabarsaa jiru. Waraanni kun waraana idilee miti. Kun waraana dhumaa addunyaati. Nuti karoora Waaqayyoo raawwachiisaa jirra jechuun lallabaa jiru. Ejensiin oduu Anaadooluu fi Abbanni mirga amantii waraanaa iyyata loltoota Ameerikaa dhibbaan lakkaa'aman irraa dhiyaatee saaxilanii jiru. Ajajoonni waraanaa kutaa leenjii keessatti loltoota walitti qabuun macaafaa qulqulluu mul'ata Yohaannis bananii kunoo wanti Iraan keessatti ta'aa jiru mallattoo dhumaa biyya lafaatiin Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufuuf waraanni kun ta'uu qaba jedhanii ajaja kennu. Wanti hunda caalaa nama naasisu ilaalcha isaan pireezidaantii Doonaald Tiraampiif qabanidha. Ajajaan tokko ija isaa keessaa ibidda amantii osoo mul'atu loltoota isaatiin akkas jedhe, hin sodaatinaa, pireezidaantiin Tiraamp nama salphaa miti. Inni dibamaadha, dibataa Yesuus qaba. Waaqayyoon akka inni ibidda Iraan qabsiisee guyyaa qiyaamaa fiduuf isa filee jira. Loltoonni kiristaanaa, Yihuudootaa fi Musliimoonni waraana Ameerikaa keessa jiran haasaa maraatummaa kanaan rifatanii nuti biyyaaf lollamoo amantii fi jechuun gaafachaa jiru. Dhibbanni kun Washington qofa irratti hin daangeffamne Tel Aviv keessa seenee jira. Beniyaamin Netanyahuun guyyaa lammaffaa waraana kana irratti jecha macaafa qulqulluu kan Amaaleq jedhu fayyadamee seenaa amantii keessatti Amaaleq diina Israa'el kan sanyiin isaa duguugamee baduu qabu kan loonii fi namni isaa hin hafne jechuudha. Netanyahuun Iraaniin Amaaleq jechuun isaa waraanni kun waraana sanyii duguugaa ta'uusaa fi kanaaf ammoo eeyyamaa amantii kennachuu isaa agarsiisa. Miikii Weinstein pireezidaantiin MRFF kophee isaa gara ministeera ittisaa Ameerikaa Pete Hegsetitti qabee jira. Namichi kun Pentagon keessaa sarara diimaa mootummaa fi amantii diigeera. Amma ajajoonni waraanaa akka paastorotaatti lallabaa jiru. Kun balaa nageenyaa biyyaalessaatti jedhe. Hegset kanaan dura Ameerikaan biyya kiristaana qofa ta'uu qabdi jechuun falmaa ture. Amma immoo waraana Iraan akka duula amantiitti geggeessaa jira. Loltoonni Ameerikaa 15 kanneen iyyata kana barreessan iccitii kanaan saaxilanii jiru. Ajajaan keenya seeqa guddaa seeqa. Tiraamp qiyaamaa fiduuf dibameera jedha. Haalli isaa nama sodaachisaa akka waan waraanni kun addunyaa balleessuuf godhamuutti nutti hima. Walumaa galatti har'aa waraanni giddu galeessaa waraana teekinooloojii qofa miti. Humni waraanaa Ameerikaa fi Israa'el ilaalcha masiihummaatiin oofamaa jiru. Isaan waraanni kun yoo ammaatee Yesuus ni dhufa jedhanii tamanu. Garuu Iraanii fi addunyaan nagaa kun maraatummaadha. Isaan addunyaa ibiddaan gubuu barbaadu jechuun dhiphachaa jiru. Taphni kun tapha siyaasaarra darbeera. Namoonni kolfaa qiyaamaa eegan kun furtuu niwukileeraa harkaa qabu. Kunis balaa addunyaa guutuuti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News
qophii guyyaadhaaf qabannee dhiyaanneem asumarratti goloomam kanneen chaanalaa YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa.